Qophii Ramadaanaa wanti tokko hojjechuuf deemaa jira. Isinillee akka na wajjin hojjettani abdii guddaa sanarraa qabachaa asumaan ittiin bu'aaraa isiniin jecha kinooti haala kanaan shunkurtii qopheeffadhee jira jechuudha. Shunkurtii gadda isinitti mul'isanii gara kiiloo 8tti qopheeffadheera. Akkasuma immoo akkuma sanas bira argattan jechuudha. Viidiyoo kan ofii waraabaa jira. Teessoo irra waraabaa sa'aatii galgalaati. Hedduu na kolfisiise na ajaa'ibe ofii waraabaa jira. Akkasuma immoo asbiratti kinooti shunkurtii kana haala gaariin miicee qopheessee jira jechuudha. Argitanii miicee qopheessee jira jechuudha. Amma karattafuu qofannaaf shunkurtiin kun kiiloo 8 jechuudha. Lukkuu tokkoof kiiloo 8 jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha jechuudha. Shunkurtiin baay'ee hoddatee jira. Shunkurtii kiiloo 8 miti. Akka shunkurtiin hoddateef ka kiiloo 2 hojjetan. Garuu maal godharree jechuudha. Ammaasitti daakuudhaaf jecha maashinaan daakuu fi bakkuma 4-4tti baasaa jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinooti bootama 4-4tti babbaasaa jira jechuudha. Haala kanaan asitti tirii tokko guutee lafa godheera. Kinooti kan karattafamnallee lafa jira jechuudha. Kun kan karattafame akkana karattafaa maashinaan naqa jechuudha. Maashaallah maashina guddaadha. Kinooti haala kanaan daakeera. Abbaa kiiloo 4 sanii namoonni hedduu bitatanii jirtanii ittanaan dura isin mul'isee jira jechuudha. Isa jechuudha sirriitti daaka daqiiqaa takka daaka daftanii yookiin sana ixan malee foon fa'a sirriitti daaka jechuudha. Warroonni foon kitifoodhaaf barbaadanii haala kanaan kinoo daakee qopheessee jira jechuudha. Irra kaa'ee bishaan namaxxatuuf jecha irra kaa'eera jechuudha. Sa'aatiin kun sa'aatii meeqa hojjettan? Sa'aatii naannoo sa'aatii 2 jechuudha. Argitanii shunkurtii haala kanaan bilcheessee geessee zayitii erga irra buusee booda barbaree itti naqee jechuudha. Yeroo barbaree irra buusu itti naquu fi yeroo zayitii itti naqu isinitti hin mul'ifne garuu zayitiin aan fayyadame ruubii hin caala jechuudha. Gimmaashaan ga'u ruubii hin caala jechuudha. Haala kanaan qulallaa jira jechuudha. Kinoo akkuma isin argitan kana maashaallah seeraan qulallaamee jira jechuudha. Halkan argitanii silkii ibsataa viidiyoo isin waraabaa jira. Viidiyoon akkana waraabee kun jechuudha. Viidiyoo waraabuun salphaadha. Giin akkaataan itti waraabantu ulfaata. Haala kanaan isin waraabee asiin isiyyoo saskiraabiin goone viidiyoon kun baay'atee yoo laallamne kaawwan caalaa hedduu isin aara jechuudha. Sa'aatii kanaanii ammoo akkaataan itti jirullee argartanii baay'ee biddina gubee jira jechuudha. Haala kanaan isiniif waraabaa jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinooti lukkuu jechuudha. Kan guyyaa qalamee miicamee hundi isaa dhumatee qophaa'ee lafa jira jechuudha. Kinooti ammallee in zafaazafe miicee erga geesse booda loomii waan zafaazafe lafa godhe jechuudha. Kinooti lukkuulleen lukkuu kana birrii 1,200 bite jechuudha. Akkuma isin argartan kana garuuyyuu xiqqoo lukkuuyyuu ilaalan guddaadha sirriitti. Giin rifeensi isaatii malee foon isaa hangas hunda guddaa miti jechuudha. Foon isaa guddaa hangas hunda guddaa miti. Rifeensa isaatti baay'ata jechuudha. Warroonni akka kiyya waan akkasii lukkuu maama kana bittanii hin beekne shawwadamtanii naggaadii irraa bitee warra manaatiin miti koola guddata. Garuu foon isaa immoo xiqqeeshuudha jechuudha. Akkasitti na shawwadee walumaa galatti haala kanaan miicaa jira jechuudha. Akkuma isin argartan kanatti dura miicee lafa godhee amma immoo zafaazafee lafa godhee loomiin argitanii loomiin kararii inni itti godhee jiru. Amma irra deebi'ee miicee ka'ee itti naqachuu edda jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana maashaallah qimamii itti naqataa jira jechuudha yookiin mi'eessituu jechuudha. Mi'eessituu itti godhataa jira jechuudha. Akkuma isin argartan kanatti qimamii walitti daakamellee itti godhee jira. Qarafaallee itti godhee jira. Akkasuma immoo abishii daakamallee itti godhee jira. Abishii daakaman maal fayyada warri jettan qulleetiin sun akka dafee isinii bilchaatu barbareen akka dafee isinii bilchaatu illee hin godha. Waxiillee isinii mi'eessa baay'ee gaariidha jechuudha. Abishii kan akkamitti buufna warri jettan xiqqeeshuma wayii jechuudha. Ibiddirruma xiqquma wayii immeestanii oo'istanii xiqquma wayii jechuudha. Ergasii itti naqxan daahitanii itti buustan jechuudha. Akka wajjin akkana kulaallatan barbaree illee haaluma salphatti dafee isinii bilchaata. Akkasuma immoo mi'eessallee jechuudha. Isa biraa qimamii kaawwan hundi keessan iyyuu hin beektanii xumura irratti qullubbii adiillee itti godhachuun kiyya hin oolu qullubbii adiillee itti godhadha jechuudha. Qimamii mi'eessituu wanta ofii kiyyaa qabu guutuu fayyadamee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinootii lukkuu itti guuraa jira jechuudha. Naannoo sa'aatii tokko qulaalla'ee jira. Isin sanii olillee qulaalla'uu dandeettan ani garuu hin dandeenye. Xiqqoo haalan keessa jiru ulfaata waan ta'eef mataa lamaan jira waan ta'eef akkasitti ibidda keessa akkasitti sa'aatii dheeraa turuun baay'ee na dadhabsiisee hin ulfaata. Warroonni
namoonni kana hojii kana hin beekne hin jira jedhee yaadu garuuyyuu hanga tokko ittiin haa buhaaru walirraa walii ilaallee jechaadhaaf malee yookaan ammoo akkaataa oolmaa kiyyaa isinitti agarsiisuudhaaf malee yookaan akkuma waan jalaa baradhaaf miti kun ammoo isiniif gala jedhee yaala jechuudha. Akkuma isin argartan kana kinooti erga lukkuutti galchee booda walitti asha'aara jechuudha. Walitti agganaa nyaara jechuudha. Akkuma isin argartan kana sa'aatii nama sa'aatii deemee jira naannoo sa'aatii 3 wayii ta'ee jira haala kanaan kinooti killee qopheeffadhee jira jechuudha. Istoofii irratti irra kaayadhee kinooti irraa mincee killee warra baadiyyaa fidurraa akkas eegee bitee kinoo haala kanaan naa bilchaateera miicee ka'ee deebee bishaan nutsuudhaan irra kaayee jechuudha. Bishaan nutsuun irra kaayee naa bilchaatee jira as biratti ammoo qullubbii cafadhee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana qullubbii kana haala kanaan cafadhee jira kinooti akkuma isin argartan kana haala kanaan inni illee naa bilchaataa jira jechuudha. Amma qullubbii kiyyaatti godhuuf deemaa jira kinooti haala kanaan naa bilchaataa jira akkuma isin argartan kana maashaallah bareeda ta'ee haala gaariin naa bilchaataa jira jechuudha. Anillee qullubbiillee ammasuma itti godhuu hidha jechuudha maashaallah. Namoonni viidiyoo kanarraa jechuudha viidiyoo kana jaalattanii kabiraallee itti qaxxalee akkanumatti nuuf jettan asumaan subscribe like share godhaa isinin jedha. Inni kun paartii lammaffaadha jechuudha. Akkanumatti isiniif uffa jechuudha. Paartii tokko jedhee kalee gadhisee lammaffaan kana akkasuma paartii itti aanullee gadhisiniif namoonni akka isiniif dhiisu barbaadani dukkan isinin hin jenne silkii ibsataa warroonni paartii itti aanu akka isiniif gadhisu barbaadani asumaan subscribe like share gochuun irraanfatinaa isinin jedha. Subscribe godhuudhaan hanga xumuraatti na wajjin turaa isinin jedha. Maashaallah haala kanaan qullubbiilleetti godhadhee naa bilchaatee jira. As biratti ochii qopheeffadheera jechuudha. Warroonni dhadhaa fayyadamtan dhadhaa fayyadamuu dandeettanii ani garuuyyuu dhadhaa mana argachuu hin dandeenye suuqa irratti gurguranii dhadhaa nutsuu miti waanuma argan dhadhaa nutsuu jedhaa gurguranii sababa saniif jecha yeroo baay'ee baadiyyaa irraa naa fidan jechuudha. Baadiyyaa warra abbaa manaa kiyyaa achi naa fidanii ochii san itti godhadha jechuudha. Kinooti haala kanaanii wuxiin haala kanaan naa bilchaatee jira jechuudha. Bareedee maashaallah haala gaariidhaan naa bilchaatee jira jechuudha. Ibidda irraa baasee jira. Istoofii irra godhee achirratti itti godhataa jira jechuudha. Kinooti waa hundumaayyuu erga qimamii waa hunda bilchaatee erga naa ka'ee booda makallashaallee erga itti godhadhee waa hunda geessee booda amma hojii kan argitanii ani garuu amma isin afobbaane garuu haga eessa garuu hir'atee jiru laala waan maankadhaan keessa baasan fakkaata. Ayyahu kamal godharre asbirti maanka lamaatti buusaa jira jechuudha. Maanka tokkotti buusee lammaffaatti dabalee jira. Nagaa jechuudha. Kana caalaatti hin dabalu qibaatiyyoo baay'atee baay'ee gaarii miti jechuudha. Zayitiin ruubii caala isiniin jedhee jira gimmaasha hin ga'u kan itti fayyadame maaliif jennaaniin isa kanallee akka itti dabalu waan beekuuf jecha bakka dhadhaan qabnetti isa bakka waan bakka buusuuf jecha sababa saniif itti xiqqeessa jechuudha. Zayitiillee akkuma isin argartan kana haala kanaan hojjadhee xumuree geesse jira jechuudha. Maashaallaadha. Namoonni viidiyoo kiyya kana jaalatan subscribe like share godhaa isiniin jedha. Asitti illee kinoo afurii qopheeffadhee jira kan itti naqu jechuudha. Xumuree jira irraa baasee geessa jira. Killee haala kanaan itti godhadhee jira jechuudha. Sa'aatii meeqa warri jettanii sa'aatii 7 ta'ee jira jechuudha. Amma sumaan mana sirreessuudhaaf deema akkaataa paartii itti aanu sadaffaa jechuudha. Kan mana irraa kaasee hanga iida deemnu dirasii akkasii ni foraa gadhiisuu barbaadan subscribe like share godhaa isiniin jedha. Fidi jedha.